Cistee waan jirtuuf jechuudha. Direct garuma ishii darbinaa jechuudha. ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا حردفتوتا وديتيو
akkam nagaa jettanii jedhaa jalqabarra akka nagaa taatan abdii guddaa qaba. Haalan inni keessatti xiqqoo nujuun dhukkubsattee malee xiqqoo akka walitti mufannee walitti buuneen beeytanii xiqqoo isii dhukkubee hospitaala ciistee jirti jechuudha. Guyyaa sanii qorsaan dhugaa maal jechaa turte akka caarraa ta'ee ani biran turre nama bilbila sana kaaseesi yeroo biraa kan viidiyoo irraa isin hojjedhu ta'a. Ammaaf garuma haaluma isin keessa jirtutti isinii deebi'a. Amma aga tokko homaan jettu kunoo akkuma argitanii hospitaala keessa kan nuti jirru. Wantoonni akkanaa kunniin waraabbamuus baatanii normally waanuma keessa jirru. Kunoo isa kana sadii kan isin fixee jechuudha. Isa kana kennaniifi qofaatti immoo kunillee ni jira. Bishaanis baay'ee fixee bishaan hedduu kan isin dhugde sitti lakkaa'an jiru. Kunoo isa kanas akkuma argitanii ዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ ሆኖ ኩኒ ሁንዲ isaa jechuudha. Qorsadha qorsee ishii kenname. Kanneen hunda gana fudhachuudha deemti. Kana hunda isaayyuu argaadha. Baay'ina saayinjiidha yookaan marfeedha. Qorsa kana argaa jirtuun bi tokko lama sadii afur shan saddeet sagal kudhan kanaas arguu jirtuun as keessas kanaas qorsa guutuun isaanii kan biraas kan ganaa bitamuu jira. Walumaa galatti otoo akka kana ta'uu baatee baay'ee akkanatti tola ture. Yoo fayyaan jiraattee bareedaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan jiru hundaa yeroo baay'ee kan nuti isin biraan geenyuu fi kan nuti isinii waraabnuu fi kunoo qofaa hammaattu santu qabe battalee isin seentisaniitti waan jiru isin biraan ga'uudhaaf faamilii ma waan taaneef harka caaluu wanti nuti isin biraan geenyu riyaalitii shoodha. Waan jiru waan keessa jiru oolmaa guyyaa keenyaa haganuu danda'ame jechuudha. Kan isin biraan qaqqabsiisnuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanti wayyoo haaptuun godhee fuunee kan isin biraan geenyuu fi kan nuti isin bira kan YouTube keenya irratti kan nuti maxxansinuuf waan biraatiif miti. Egaa akka caarraa ta'ee battala sanitti dhaqqabuu fi hin dandeenye sa'aatii naa bilbilame sanatti bira ga'uu hin dandeenye ani fayyaadhuma jedhee guyyaa san manatti dhiisee deemuu kiyya yaadattanii inumaayyuu ani kaniin sodaadhee ture like waan biraa haasa'aa turte guyyaa sanii isa ta'a jedhee xiqqoo shakkee ture. Already alhamdulillah isaa miti waanuma biraadha kan isheen dhukkubsatte. Ani jibbana juudhaan qabu na jurra tasumaahuu jechuudha. Tasumaahuu jibba isiin akka hin qabne isinis bareechitaniiti kan beektanii jaalala isii malee kabaja isii malee waan addaa waan hin taane akkaan ani isiidhaaf hin qabne isinis bareechitanii beektu
ayyee baay'ina moor jaalalli yoo jiraate malee wanti gaarii yoo jiraate malee gaarummaa walii yaaduu yoo jiraate malee jibba isiidhaan qabu waan completely jechuudha. Xiqqoo akkuma isiniin jedhee akkamitti like kabaja isa walii dhabnaa akkamitti kabaja abbaan manaa haadha manaa biraa argachuudhaa qabu san silaa jedhan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam odootii nama sagaduun barbaachisee haadha manaatu abbaa manaatiif sagadaa haadha manaa akka abbaa manaatti sagaduun taasisaa jedhee so yoo dogongoree na sirreessaadha. Gaafa kana jennu abbaa manaa quality abbaa manummaa san guutate jechuudha. Abbaa manaa isa sirrii sana abbaa manaa isa gaarii sana abbaa manaa haadha manaa isaa treat godhu sana abbaa manaa haadha manaa isaa akka ija isaatti ilaalu sana abbaa manaa haadha manaa isaa haadha manaa godhe haadha warraa godhe bakka she's my queen jedhe kan ishii aangoomse mana keessatti aangoo wayii kenneef jechuudha. Akkuma inni mirga qabu ishiin illee mirga guutuu kan qabdu jechuudha. Ganama ka'ee kan isii gargaaru kan yoo isiin dadhabdu nyaata isiidhaa bilcheessu kan miila irraa dhiqu jiraa miiree kwaalitii dhiironni qabaatu qaban sana hunda nama qabu wahii harkina dhukubee harkaan qabadhee waraabuu jira. Baay'ee na danda'ame asirraa kaa'aa Maxi keenya yaada kanaafi nama quality san guuttatee abbaa manaa quality san guuttatee utuu ta'ee nama akkasii otoo ta'ee nama akkasii sanaa haati manaa osoo sagaddee wanti jedhamutu jira jechuudha. Akkuma hundi keenya waliin beeknu normally dhugaa malabbii dubbachuudhaa fi nama akka haati manaa kiyyanaa sagaddu barbaadu wayiillee miti jechuudha. Akkasiin naa kuuftu akkasiin naa gugguuftu akka yeroo sagalee kiyya dhageessu akkasiin caccabdu akkasiin maal jettu nama barbaadu miti. Jaalalaan na jaalattee na feetee keessa isiitirraa akkasiin naa gugguuftu akkasiin naa caccabdu gaafa isiniin jedhu kana jaalalaan jechuudha. Jaalalaan akkas akka waan sannaa taatu fedha malee sodaa kiyyarraa abbaan manaa dhufee akkas waan akkasiisan namni diktaatar sana miti jechuudha. Dhiironni kamiyyuu akka hin taaneen hawwaa jechuudha. Haati manaa isaan jaalattee akka isaan kabajuun barbaada malee humnaan warra of kabachiisu san keessa jiru jechuudhaani. Kana haati manaa kun ajuunis bareechitee beekti jechuudha. So namoonni baay'een keessan immoo keessaan dhuftanii dhiifama walii taasisaa dhiifama walii godhaadhaa naan jechaa dhuftanii deebiidhaanii dhiifamni hedduutu akka salphaadha baay'ee waan warqinichi dhiifamu bakka dhumate jecha takkaadha bakka normally dhiifamu gaaf jennee dhumateera achi biratti garuu onnee irraa jennaa waan san gaafa jennu waan jedhu heetu jira. Hanga ammaatti mee anumaatu odeessuu jira. Yoo dandeessee nagaas naa gaafattu Najushaa ani maaliin barbaade si fakkaatee bakka kanatti dhufee kaameraadhaan viidiyoodhaan maal si cinquudhaaf odoon taane namoonni hedduun maal keessa jirtii maal keessa jirtanii isiin maaliif badde jettanii na gaafachaa turtan irra deddeebiidhaan jechuudha. Isuma sanaaf waan keessa jiru maalirraa akka jiru isin biraan gahuudhaafi kanaan viidiyoo tana waraabuu barbaade malee hedduutu akka keessi kiyya gammadee keessi kiyya fedhee maalii miti jechuudha. Yeroo baay'ee waan jiru sun biraan geennaa miira keessummaatti agarsiisna. Moor jireenya keenya baay'een isaa sooshaal miidiyaa irra jechuudha. Kanaaf kan viidiyoo tana isin hojjechuu kajeelee Najushaan mee haala keessa jirtu isinitti haa himtu maal akka isin dhufe yeroo biraan isinitti hima isin jedheen jira. Ammoo maal jettu dhaga tokko alhamdulillah. Kanaaf garuma isitti isin dabarsa haasaadhaanis afaan isii gogsuun barbaadu kusattee ciistee waan jirtuuf jechuudha.
direct garuma isii darbinaa jechuudha. Ani ammanii waraaba kaameraamaaniin taa'ee jechuudha. Kuni amma laal nyaata na jushaadhaati ka wallaahi rabbiin irraa haa kaasu du'aayii godhaa fi namni kana hunda qaama isaatti waraanamuu jechuun xiqqoo ni ulfaata, xiqqoo ni cima. Najuun hin dandeessu baay'ee. Dhukkuba ofirraa dhorkuu hin danda'u qaamni isiiti. Annaa walumaa gala du'aa inaa godhaafi jechuu barbaada. Ayyee Najusha hasaba yeestiin dheeressu nagayuma gaafadhuuti waan keessa jirtu itti naayimii baay'een isaanii qoricha dhugamnaam jechaa turte guyyaa sanii maaliif akka akkas jettee sontii jedhiiti nagayuma gaafadhuuti sirraan kaameraa sirraan aanessa. Biyya irraa oole. Yoo hin dandeenye rakkoon qabu. Waan xiqqoo dubbadhu nagayuma gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya kam jirtu nagaa alhamdulillah sunu gaheera isin jedha. Egaa namni dhibamullee waanuma jiru rabbiin nu dhibin jedhani nu dhibin fudhadhani ani haa jedhu malee kana sababa naa godhu rabbiin hin jedhee akkana ta'a fajjeessaa ofitti gamuu kun xiqqoo afaanii dayanii jechuun kuni rabbi nama agarsiisa jechuudha. Lola ofii dallansuu ofii ilma musliimaa tokkorraa waan hin eeggamne kan dubbadhe yeroo sanitti aareetii akkamitti jireenya ofiitti taphannaa namni waan fedhe yoo ta'e haa xiqqaatu haa guddatu kabaja waan jedhamu hin jira. Ani haa balleessu jedhee kama gaafadhee akkamitti tokkotti jechuudha. Wanni aga sammuu tahee wanni immoo nama abbaatiin walitti na dubbachiisee akkami bilbila isaa namni biraan na jalaa kaasaadha malee ani dhuguma akkas ta'a jedheeti miti. Kun immoo tama rabbirraa dhufte koo cinqii barraallee na fakkaataa qilleensumallee amma waan jedhu alhamdulillah qorsa naa kennanii jiranii guyyaa tokko akkas hospitaala turre tokko hin bulle. Egaa anis amma waan jedhu alhamdulillah rabbii kadhannaa gahu baay'inaa ta'uu hin danda'u xiqqoo na dhukkuba akkasumarraallee ganna dhiifu jechuudha. Waanuma inni jedhee fi agarmatu jedheeti haga kana ka dubbadhe jechuudha. Akkaatillee amtuu yaadni nama beeka. Namni amtuu namatti yaadu namni dana namaa qabu namni immoo fedhii namaa hin qabne dhibamtee dhaga'ennaan fiigee dhufu kanaasumaan waan illee ka hubadhe jechuudha. Waanuma jiru ana birallee fedhiin akkuma jirutti innillee jibbaa kiyya qabaatee miti yaa inni nama maali gongoree yoo jedhamu maalumaaf gongorteedha maalumaaf gongorte akkana jiraateedha isallee ka aarsu kanatti fakkaatu gaanii ishenitti haahii waan jiru waan isa bira jiru waan illee qaba silaa dubbanne illee fakkaatu suflee isa hojii ni darbe jechuudha. Tidur dan jannah yang tidak boleh nikah wajib itu jerah nikah itu jerah nikah kama jada yang tidak boleh mati jerah maka mati wamit yang mun awal minta tu yang berafin dia sudah kalau tuan ufti nam terti lalu kita lalu kawan ni kamu kalau tuan ini sudah Ayyee like walitti bu'uu kennaa maatiin kan keenya baay'ee tokko nutti aaranii jiranii hedduu tokko nutti rifatanii jiranii
ana biraas dogongorrii xixiqqoon nama jiranii si biraas dogongorrii akkuma jiruutti ta'eeti mee waa'ee san irratti maal jetta? Waa'ee san irratti maal jettamee hedduu takka nutti aaranii jiranii maal jennaan isaan akkamiin araarfanna qallee dhaynee mana tokko tokko deemnee dhiifama isaan gaafannamoo moo akkuma kana duraan anumaafati dhiifama wal gaafanna? Gaafati qofti kan hojii jiraatu yaa maatillee dirqamaa gaafa gara jireenya wahii dhuftu jechuudha. Dhimma araarfannaa inshaallah maatiin keenya garaan jaallatanii jedhee yaada. Namni ilmaan horee ilma ofiisitti namni garaan jabaatu. So dhiifama naa godhuu baatanii osoo sillee dhiifama godhuu baatanii akkasitti bilbilanii nama jalallee muddamanii wanti hin jedhan jechuudha. Keessattuu maatii jechuun waan mara jechuudha. Kana caalaa si wanti jechuun barbaadu haguma kanaa'u yeroo tokko tokko sooshaal miidiyaan kuni namummaa keessaa nama baasa normaalii isinitti himeen jira. Oolmaa guyyaa keenya otoo nu danda'ame jechuudha. Nuti nama sooshaal miidiyaa ta'uu barbaanna. Nama sooshaal miidiyaa keessaahuu namni waan gaarii irraa baratu. Namni wanta ajaa'ibaa irraa baratu jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaa fi har'a kanaas kunoo isii bira taa'een isinitti dubbadha. Najuuni nama silaa namoonni baay'een isaanii jechuudha. Yeroo tiyaan piraankii irratti hojjedhi sana namoonni baay'een isaanii indee shamarree akkanaan jirti. Ammatti hin jirti meenullee nu barbaadi isuma dhugaa isiniin jedha jechuudha. Maammadoon baay'een keessaan dhufanii nullee nu barbaadime intala akkasanii san obboleettii qabdi intalli tuni sanyii isaanii nu barbaadi maal naan jechaa turan seriously jechuudha. Seriously biyyoota garaagaraa irraa jechuudha. Na sobaa fotoon taane maaliif fotoon taane waanuma jiru isin biraan ga'uu fi kanaaf ana biraas akkuma argitanii amala gadheen qabu nama tasgabbaa akka ta'een beeytanii kun ammoo sooshaal miidiyaaf akka isinii tolutti filadhee akka isinii tolutti jaaladhee maal waan uumadhe otoo hin taane waan inaan fedhee wanti godhe otoo hin taane amaluma ganama qabu sanii isinitti akka toluuf isinitti akka bareeduuf isinitti akka mijatuuf waan akkasitti hojjedhe sanii miti jechuudha. Kana akka kanaa bartaniin barbaada. Ijoollee amala gaarii qabnu wayiiti waan gaarii akka nurraa barattan abdii guddaa qabna. Mattiin kun halkan kana dhugaa bultee gulukoosiitti hidhanii laaxxanii argachuu. Kanaafi nama dhukkubee wanti irratti baasuun kunis agarsiisuun kunis maaliin kunis aadaa ta'innas miti akka kanas hin taa'amu. Garuu nama tokkoon deebisuudhaaf xiqqoo hin ulfaata maalirra jirtanii maaliif baddanii namoota nuun jedhanii fi deebii ni ta'a jedheetuma walumatti qabee kaniin ani wanti gochaa jiru hundumaafuu ta'utti jedheeti kaniin ani viidiyoo tana hojjedhe jechuudha. Akkuma argitan dabbasaan kiyya waan inni fakkaatu tasuma inni qannee mataa kun kaleessa galgala waan isin ajaa'ibu achi bira jechuudha. Ganama yoo doktorri dhuftaan illee ciisee jira dhukkubsataa lama seetee aanallee marfee naa kennuuf dhiise isa yeroo biraa kan irraa isinii haasa'u ta'a. Waan hundaafuu haalli nuti amma keessa jirru isa kana fakkaata isiniin jechuu barbaadeeti. Diiteeyil immoo waan yeroo darbee keessa turre hundasaayyuu ani seessa akkan ture bilbila kiyyaas eenyu akka kaasee waan hundasaa viidiyoo gabaabduu kanuma isinii hojjedhu ta'a jechuudha. Kanumaan isiniin jedha waan biraa waan isiniin jedhu hin qabu. Overall hedduu takka isin jaalanna hedduu takka isin kabajna anis isinis jechuudha. Akkasumatti jaalala addaa wayii isiniif qabna. Nu gorsitu, nu loltu, karatti nu deebistu, aadaaf safuu akka tasaa yoo nuti dagannee waan ulfaatu waan ija namaatti hin tolle gaafa nuti hojjennee hedduu takka nu gorsitu. I don't know, especially ijoollee Dubaay jiraatan qimamiiwwan maadaamii yookaan immoo kadijaawwan jechuudha. Faaxeen inni jedhinaan jettanii jirtanii kadijaawwan teenya hedduu takka isin jaalanna.
kanarra darbee akka daftee siree cabsitee utaaltee kaatu du'aayii godhaafi isiniin jedha. Isaan alas sarpiraayizii addaa wayiis isiidhaaf nan qaba. Ammatti isinitti himuun barbaadu sarpiraayizicha maal akka ta'e walumaa galatti kanumaan isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Fikiriin kun amma bilbila ilaalaa jirti. Eenyuchaat godhasta? Durii jettee balagee hin godhamu akkana. Maa akkana gootee? Seeroo yeroo biraa asofne dheedha. Eenyuuti akka kennee yeroo biraa asofne jedheen jira. Egaati du'aayii godhaafi isiniin jedha. Hundi keessanuu warri Ortodoksiis warri Protestaantiis dafii ka'ii jedhaati. Warri waaqeffataas warri Joobaas warri Adventistiis amantii kam keessaayyuu warri jirtan hundi keessaniyyuu kan Shintoizimiis kan Shintoijaaraas amantiilee hedduu jira biyya kanarra jechuudha. Namoonni hundi keessan du'aayii godhaafidha. Akkasiin yeroo gabaabduu keessatti kaatee inshaallah araaramnee waan jidduu keenyatti jiru waan jidduu keenyatti nu dhiphise hunda isaa waan silaatii anaaf isiitti wanti ta'e hundaayyuu xumurannee nagayaan yeroo itti viidiyoo gaggaarii viidiyoo babbareedduu isinii waraabnu haanuu taatu akkasitti akka taanuuf du'aayii nu godhaa isiniin jedha. Akkuma isinii kaasee akkuma jalqabarra isiniin jedhee fedha haadha manaa kiyyaan wal dhabuun qabu. Haadha manaa kiyyaan gargar bahuun barbaadu waan hin taane isiidhaan jechuun barbaadu. Shamara jijjiiruunis haadha manaa hiikuunis maal jechuunis isnaa moodarnitii ammayyummaa miti duubatti hafummaadha. Na akkasiitiin nama haadha manaa isaatiin maal jechuu barbaadu kamiyyuu namoota waan akkasii yaadan hundaaniyyuu baay'een ጥሩ ነው እንደዛ ባታደርጉ አሪፍ ነው ያደ jedhuun qaba. Yoo marakkoon jiraateehu otoo mariidhaan tahee namni otoo mariidhaan furatee hedduu takka bareedaa hedduu takka namaatti tola. Kanuma barbaanna kanuma feena akka akkas ta'uu barbaanna jechuudha. Wal hiikuu jechuudha. Kana isiniin jenna hedduu takka isin jaalanna. Yeroo gaarii nu qabaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eessa birame? As birabe? Hin furdattee bara? Tokko miti bara kuni bitaa moo mirga? Bitaa. Kun bitaadha kun mirga maaltu tokko godhee? Kun amma nu su'a. Kamtu ite hime? Isatu ite? Walla. Eessa bira? Maal jette? Akka nama du'eetitti. Eessa argiteeti nama du'e? Gariin qabu tanarraa dhufte. Gariin qabu tanarraa dhufte. Maal si dhiqeere? Adii qaba. Adii qaba ummatti yeddiitti. Hiitee beektaati? Harkatti wayii masmara argite? Masmara? Haayiweedha? So akkas isiniin jedha. Kanaaf atilee jajjabaadhu ispoortiis hojjedhu. Illaafini
Incha adda wajji deemnure. Si waraaba? Dhaamsu? Akkamitti dhaama? Sirraa cufamoo sirraa dhaamsa? Akka uffadhee moo? Akka korraazii dhaamsanii moo? Atumti dhaamsi kaa uf jedhe.